Ashamaa jaallatamtoota miidiyaa Kiilolee guyyaa irraa odeeffannoowwan lama qabannee jirra. Hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Paartileen badhaadhinaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay haala walitti bu'iinsa uumuu danda'an kamiyyuu waliin ittisuuf walii galanii jiru. Paartii badhaadhinaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay Caamsaa 15/2024 yeroo sadaffaaf magaalaa Maqaleetti marii siyaasaa gaggeessuu maddi odeeffannoo keenyaa ibseera. Marichaan qajeeltoo hariiroo paartilee gidduu kana dura ga'amee yaadachuun adeemsa ajandaa olaanaa marii adda baasuu xumuramuun akkaataa duraa duuba ajandaalee hordofuun erga mari'atanii booda walii galtee irra ga'amuu ibsameera. Marii kana irratti qaamoleen lamaan hojiin kominikeeshinii kamiyyuu qabiyyeewwan walitti bu'iinsa kakaasan irraa bilisa ta'uu akka qaban waliigaluu ibseera. Oduu biroon waliigaltee waraana dhaabuu biyyaalessaa yeroodhaaf akka godhamu Ameerikaan gaafatte. Waliigaltee waraana dhaabuu biyyaalessaa yeroodhaaf akka godhamu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa gaafate. Maasingaan kan kana jedhee ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaa Pilaat irrattidha. Ibsicha irratti dhimma haala nageenyaa, marii biyyaalessaa fi haqa ce'umsaatiin wal qabatee ejjennoo Ameerikaan qabdu calaqqisiisaniiru. Humnoonni qabsoo hidhannoo gaggeessan karaa nagaatiin akka dhufan gaafataniiru. Qabsoon hidhannoo uummata kan daraaru ta'us eeraniiru. Misooma bu'uuraa barbadeessuun akka dhaabbatuu fi gargaarsi namoomaa daangaa malee akka raabsamu karaa banuuf waliigalteen waraana dhaabuu biyyaalessaa akka godhamu gaafateera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii guyyaa irraa qabnu asumarraan gulumnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.